الله مرضو ليستنهد دين الإسلام وينمنهد يمولاو إسلام مولو يهونا يمسوات تكفلو بتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت أردفت كدوتو أكم جرتو نجادا الحمد لله أن نجادا الرجع في سن نجافة تندي بسوف نفجتشر بإذن الله هنقدر ما تنا أردفها كومنتي كسن دتشا كتيوت إيمالي نندي بسهون دساتو جتشور قافين تكوفان ماجي جدا ماجي يوم علتي جت بركم لما على كاروبا تيجودا نامتني كنت ما متى تدمي لما جتشور مريتيا إستي علتي إستي قدتي جت قرينا شوا كبلت أنا أمية تن علتي قدنا ولسوا أنا أمية أكسي حبيبتي قافين كسدفان يو إيرمتي إستي إيرمتي يو غنا إيرموف تاتي إمو إستي إيرمتا جتة عن نكاح قول أميتين جرا نسموش شواج منان فيها بكم تكوجت شو الشاببتي نبرامو ديرا كميتي إيرمو فيتا ديرا نتي إيرمو فدو ديرا ربين صداتو دا أكسممو ديرا وجتتو يعني ديرا كايو قبو جتشو ديرا نكبجو ماتي كيس كبجو دا kana hargadde jedhee yaada akka kiyyatti inshallah rabbiin akkasnaaf haa godhu haga dhumaa jechuudha. Akkasii gaafii kee deebisa jedhee yaada. Umriin kee meeqa? Umrii koo himeen jira. Lammaffaa eega biyyaa baate waggaa meeqa? Waggaa 3 darbinya waggaa 4 hin deemamma ganna dhuftu. Gaafii itti aanu piraankii nama gochuuf maal yaada qabda? jedha prank hojjechuuf yaadan qabu. Pranki ko akka carraatu hojjetama malee pranki fedhii pranki hojjechuu hin qabu. Yoo hojjedhes hin beekamu garuu. Kaayit ana Aishaadha. Gaafii miti yaada obbolummaa siif qaba. Suuraa kee posti hin godhin. Onnee Maammadoo meeqa diigaa jirta jettee ana onnee Maammadoo diiguuf miti kan hin maxxanse sababa maxxanseef hin qaba akkuma argaa jirtu. Saniifuu eshi habiibti gorsa kee fudheen jira shi galbii. Garuu onnee Maammadoo eenyumaatu hin diigu suuraan koo habiibti. Kaayit aanu Ahmed nu gaafate lammaffaallee hin deebisu. Qaba bakka qaba garuu dubbisanii komentii sadaffaa eega islaamummaa qabattee baatii meeqa? Ani waggaa 10 fuuldura dhuftu garuu jalqaba musliiman ture kafareen ture malee aniif sistariin kafaree ture sistarii ammayyuu kufriirra jirti ani ammoo ammatti deebi'ee jira jechuudha. Islaaminaatti erga deebi'ee waggaa 10 ganna dhuftu daa'imummaa kiyyattamata 12 moo waan akkasiitti deebi'ee jechuudha. Saniif akkasii afuraffaa yeroo kiristaanummaa keessa turte san jaalallee qabda. Amata 12tti jaalallee mtu hin jiru ka amata 12tti jaalallee hin jiru. Shanaffaa ijoollee keessa nama meeqatu musliima ta'e? Maatii kiyya keessa maatiin keenya musliimaa anumaaf sistarii qofa kafare sistarii immoo kufriirra jirti ammaa ortodoksiidha ani immoo musliimaa jechuudha. Akkasii jahaffaa maatii kee amantaa kam ordofan? Musliima. Haati kiyyas rabbi rahmataa godhuuf islaaminaa ture kan ordoftu haadha isiitu kiristaana abbaan isii musliima. Saniif ummaatii yemmuu ka guddise ka eebsise hagasiin duututtiyyu kan bira turte abbaa isiiti. Kanaaf islaamummaa dhalte islaamummaa irratti hin dhalanne garuu daa'imummaa ishiitti islaamummaatti deebite abbaan ishii deebifatee akkasuma islaamummaatti heerumsiifatee islaamummaa dhumarratti nu dhalte jechuudha. Kanaaf yeroo akhiramtullee islaamummaa dhumarraa jechuudha. Akkasi qaalii nama. Torbaffaa abbaa fi haati kee ijoollee meeqa qaban? Abbaan kiyya 4 qaba. Ummaan tiyya na akhiram duramoo nama 3 nuti nama 3 dubara 3 turre dhamma dhiira tokko qaba faazariin. Akkasii galatoomii gaafii keetiif gaafii itti aanu kadoo erga gara amantii islaamaa dhufte hagam geessee deebiseen jira. Asuyyee jimmaatu jedhee akkan jettee ani baay'een si jaaladha yaa rohii jettee rohii tiyyaan illee si jaaladha naaf jiraadha.
akkasii Farahaan Arargee duraan dursee Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jedhee wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh duraan dursee galatoomi gaafii si gaafachuuf eeyyamamtuu ta'uuf galatoomatillee yeroo kee gubdina gaafatuudhaaf qaalii namaa ani gaafin tiyya ati eessatti dhalattee eessatti guddattee deebiseen jira lammaffaa amma eessa jirtaa Dubaayin jira jechuudha Imaaraat afraffaa sadaffaa ati bultii jaarrattee jirtamoo yoo hin jaarin dhiira akkamitti heerumuu feeta kanallee deebisee jira dhiifamarran si utaala dhumarra gaafatte sun deebisee jira qabdaa itti nabete akka waan waasinii godhu itti aanu dhumarra ani yoo jaha qabaachuu baatte natti heerumuu qabda yoo ani yookaan ofin ajjeesaa gaafin tiyya seerannaaf deebisi jette ofin ajjeesin garuu qabaa jechuun qabasan kee gunnaa taatee jirti hayaattu na gaafate assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh gaafin hin qabu baay'een si jaaladha namni dhagayin wal jaalanna miti akkasi rohee naaf jiraadhu dammatiyya Ahmad Rashad gaafin koo inni tokko ati shamaree bareedduu tana taatee yeroo mudhattu kanatti maaltu sitti dhagahamaa kanatti dhagahamu bareeda dubarra islaamaa hundumtuu kabajamtuudha qaaliidha jedhee waan yaaduu fi anumtuu natti jechuun waaga kana waanta dhagahamu jiru ግን dubartii islaamaa ta'uu kiyyatti baay'een gammada sanarraan hafeen garuu bareeduma naan waan akkasiin qabu waan ta'eef nama yaadeen beeku waan akkana yaadeen beeku jechuun dubartii islaamaa ta'uu kiyya shamara islaamaa ta'uu kiyyatti garuu yoo gaafatte taate baay'een gammada baay'ee jechuudha alhamdulillah rabbil alamin faaruun kan rabbiiti tun achitti tafees maaliin godhan jedha yeroo tokko baay'ee gaddasaniif baay'een gammada jechuudha garuu gilli kiyyatti an akka Khadijaatti waan ittiin boonumaa waan shamararraa addaa tokkoon qaba jedhee waan yaanneef hin qabu jechuudha qaalii nama akkasii ka itti aanu Dammiyyeedha kan na gaafate Dammiyyeen akkatti sanyii Hacaaluu Hundeessaa jedhama maqaan ishee gaafii tokkoffaa ati shawaa keessaa ijoollee eessaati deebiseen jira gaafii lammaffaa baadiyyaa moo magaalatti dhalattee baadiyyaatti dhaladhee agamata 12 baadiyyuman ture 12 booda Finfinneen ture jechuudha akkasii afraffaa jaalallee qabda yoo qabaatte eessa biyyi isaa deebisee jira biyyi isaa ollaadhuma kiyya biyyuma anitti guddadheedha jechuudha biyyuma itti dhaladheedha itti guddateetu itti dhaladheedha ka itti aanu Hafiiztu na gaafate tokkoffaa namoota gaafatamaa gootee dhiyeessuuf maaltu si kakaasee Minbar TV hordofaa ture Minbar TV irraa yaada baay'eetu darbaa waan nama gammachiisu baay'eetu jiraachaa waa baay'ee irraa barataa jira saniif Minbar TV irraa yaalee kaddaaman akka kiyyaa kun miskiinonni kan sila nama gammachiisaanis ta'e gadda isaanis ta'e seenaa isaanis himatan waan hin qabneef gaafachuudhaaf yaada godhee ergasii immoo biluu dhiyeesse ijoollee naan jenna nama biraa galchifannaan ijoollee sallamtee qofa dhiyeessuuf hin tureeyyuu akka carraa ta'e nama hedduu dhiyeessuuf carraa argadhee garuu nama hedduu san keessatti hatta keessattuu yuutuubaroonni viidiyoo namaaf hojjetanii ustaazonni warra isinitti na ergatan nama baay'eedha gaafii baasee fi maqaa dha'uu waan hin danda'an nama baay'eedha kan akka nama heerii fa'aa gaafii baasee itti ergeen na cufee sirumna cufee jechuudha lakkii natti illee mijatu naan jenna tuffatee jechuudha nama baay'eetu jira kan aamilee keenya cabsu ustaazotiin hedduun iyyuu kan aamileetiin itti ergitanii aamilee cabsan jiru saniifuu san hunda keessa tareen viidiyoo kana qabadhee dhufa yeroo baay'eedha sumaan naa hubadha akkuma qaldiitti miti akkuma sin amma barreessanii sanatti akkasitti miti jechuudha waa baay'ee keessa taree dhufa viidiyoon kuni nama baay'eedha immoo namni akkasumas na kabajee amma itti erga nama dalagee kan argu kaan immoo ciqaccaqee dadhabnaan sin dhiisa jechuudha mudaa muddii ka jedhamu sun dhiyeessinaan jettee hin dhiyeesse gaafii gaafan erguuf hin dinne garuu achiin gaafii kiyya qabate nama baay'eedha bicha nama 5 oltu gaafii kiyya achuma nambisee alhamdulillah sinin jedha hunda isaanii afootu jedheef hin jira akkasii gaafii kee lammaffaa ati jaa qabdaa jedheen yaada isaa dhiyeessiteertaa jettee laa dhiyeessinee nama Itoophiyaa jiraatudha nama yaani barnoota irra jira kanaaf gaafadheen beeku jechuun biiziidha barnoonni naamuna bara biizii waan isa godhuuf gaafadheen beeku gara fuulduratti inshallah dhiyeessaa jechuudha wayyamamaa ta'e nama miidiyaati miti waan ta'eef akkasii sadaffaa maatiin kee islaama moo si qofaa jettee laa maatiin kiyya islaamaa obboleettii tiyya qofaatu kaafira obboleettii tiyyaa fi akkawutiyya akkasii
كايتانو sabrii shukur. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ከዶዬ የኔ ውድ እህቴ ባለሽበት ሰላምሽ ሰላምሽ ይብዛልኝ፣ አላህ ይጠብቅሽ። መጀመሪያ ሙስሊም አልነበርሽም እንዴ? ሙስሊም ነበርኩ። ኦሮሞኒ አጌሳ ሙስሊም እንቱሬ አላህ አንቺም ይጠብቅሽ። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምወድሽ። ስቀጥል ደግሞ ሙስሊም ነበርኩኝ ግን ከፍሬ ነበር በመሃል ያሳደግ ከ8 ዓመት ጀምሬ ያሳደጉኝ ሰዎች ሙስሊም ስላልነበሩ ሙስሊም አድርገውኝ ነበር። ክርስትና ኦርቶዶክስም ጴንጤም ሆኜ ነበር በመሃል ለ4 ዓመት አህል። ከዛ ወደ እስልምና ተመለስኩ ማለት ነው እናቴ ከሞተች በኋላ። ይሄን ይመስላል አላህ ይርሐማትና ማለት ነው። ስቀጥል ከድጃ ስራጅ ባይኤስ ጃላዳ ከዶኮ ጀቴ አኒ ሌስ ጃላዳ ሮሂና ፍጭራል ኡምሪና ፍደረዱ ሲንጀዳ ደምትያ ኢትዮጵያ አና ወርዶፍቲም ጨየንኩን አከሲ ረቢን ኡምሪ ኢፍታህ ከጀዶ ረቢን ኡምሪ ከ ኑፍ ሀደረሱ ቃሊ ኮናን ጀዴ ናንጀቴ ጀዴ والله አለም እንዳፉ ኡምሪ ከንከሌና ፋደረሱ ቃሊት የናፍጭራዳ ብለ ሙስሊም እንዲ ኬሰን ነጋናፍታ ከኢቲያኑ አለማያ መቃን ሳንድ ብፈም ወለገ ጀዳ ሀዊን ኮ ገራፉላ ዱራ ማሊዳ ሙጫኬ ኢሰጀል ቀባ መቃሳ ማልጀቴ ሞጋሱ ፌታ ጀቴ ጋፊ በሬዳ ነጋፈቴ ሙጫኪያ ረመዳንን ጀዳኒ ሀጀል ቀባ akka Ramadan irraa haga Ramadanatti Ramadan sirriitti yaadadhu. Ramadan yeroo kamuu miira addaa qaba waan ta'eef Ramadanin jedhaan jechuudha yoo dhiira ta'e. Yoo dubara taate immoo yaadni kan dubaraa kan dhiiraa qofaan yaade gaafa yaade sitti kan dubaraa akkasii. Sultaan Oroo TikTok immoo maal jedhama maqaan isaa dheeraadha. Quraana qaraatee jedha qara'uutti jira. Hadiisa fi tafsiira hijaba biyyatti uffatemo asuma jedha. Hadiisa illee ganama itti deemuuf jira. Hijaba immoo asitti uffadhe ergana dhufe waggaadhaan nama ergana dhufe uffadhe sin jedha. Yaani jilbaaba uffadheetiin dhufe biyya garuu niqaba TikTokii dhumatti yeroo ba'uun uffadhe jechuudha. Gara fuulduraatti waan yaada qabuuf mul'achuu waan feeneef gara fuulduraatti niqaba waan uffadhe viidiyoo kiyya dura dirqama balleessuun irraa kanatti himanna jedheen niqaba jedhee niqabnaa dhufe uffadhe. Mana namaatti immoo niqaba uffachuu hin danda'amu waan ta'eef kasi kana booda narraan boo yeroon biyyatti galus akkamatti galaa jechuudha. Garuu as mana keessatti hin danda'amu niqaba uffachuu. Maaliif gaafa dhufu uffadhee dhufne waan ta'eef har'a ka'ee nan uffadha waan jedhan eeyyamu ishee aadaa Araboonni kiyya waan ta'eef waan akkasiiti. Gaafin keessi dhibee jedhee yaada booniyyee baale I love you kadoo damma koo akkan si jaaladhu suusii koo jabaadhu jettee galatoome rohii karana raasina akkas jettanii. Gaafin booniyyeen dhumne TikTokii kanarraa eenyu jaalatta yookaan eenyu dinqisiifatta? Ustaaz Ahmed jaaladha akkasii miliyoonii nama baay'ee jira ganamni akkan isaa ruhiit jedhala isaan jaaladhu baay'eetu jira. Muftii Ali Muhammad booniyyee ma akka beeku kamilaata akka obboleeyyanti yaa obboleessa dhiiratii fi obboleettii xiqqasooti yaatti ilaala booniyyee jechuudha. Kanaaf booniyyeedha fi Ali Oromoo ka Ali Muhammad akkasii Ali Muhammadin TikTokii irraas jira. Ijoolleen hundumtuu anaaf tokkuma garuu bakka Ustaaz Ahmedaa jedhu nama tokko maqaadha Ustaaz Ahmed fi itteenu ijoollee musliimaa keessa immoo baay'ee dhagaa lakkaa'in fixu ijoollee musliimaa waan ta'eef akkasiin na hubadha. Sin jaaladha hunda keessanii wallaahi sin jaaladha. Onni irraa jaalalti siifuu fa'aa jiranii hayuu fa'aa jiranii samuu wallaggaa jirti. Ara maqaa isaanii dha'een fixu wallaahi naaf jiraadha waggaa kuma hamtuun isin argine isin akka ija kiyya kana lameeniti waan ta'eef akkasii. Musliim qo'een ka jedhu immoo tokkoffaa biyya kamitti dhalattee jedha imeen jira kana amma ho'eessa jirta jedha amma eegsas imeen jira. Hawwiin kee gara fuula duraa maali? Shamarran musliimaa fi maal dhaamta? Hawwiin koo gara fuula duraa imeetiin jira diiniin ol ta'uudha. Islaamun tokko ta'uudha yaani nuti musliimonni tokko ta'anii arguudha. Akkasii
afraffaa shamarran musliimaatii maal dhaamta ka jette immoo yaani diinii keenya barannu jedha. Diinii keenya barannu akkasuma maaliif diinii keenya barannee tidaarii keenya amanamtuu taana taammanyi taana akkasuma manatti gaafa galee ijoollee keenya ofiif barsiifanna waan ta'eef diinii keenya gabiyyaan baajiru taa barannu jedha. Arrabaa fi sirbarraa fagaanuu nama arrabsuu fi koomentiidhas ta'e maalumaan iyyuu karumti fedheen iyyuu nama nu miidhes ta'e nama nu miines arrabsuu dhabuudhaan akka kanumaan isinii dhaaman. Akkasii shanaffaa heerumtee yookaan jaalallee qabda kaadhimaa qaba. Kaadhimamee jira harka kiyyarra waan jiru maaliif ergan biyyaa baheeyyuu na kaadhimmate waan ta'eef. Jaaffaa quraana kan dandeessu tokko naaf qara'ii gaafii koo irra hin darbinii jettee jirta inshaallah. Akkasii gaafiin kee siif deebi'ee jedhee yaada galatooma rohii. Quraana dhuma irratti siif qara'annaan gaafii fixeeshi ka itti aanu ahsantii maatiin kee amantaa kana qabu moo sibichaadha jettee maatiin koo musliima guutumaa guutuutti sistarii qofatu kaafira. Akkasii shawaa ganda kamii dhaloonni kee dhaloonni kiyyaa shawaa si'imee jira. Shawaa keessaa ammayyaadhaan ammayya bakka jedhamu. Akkasii akka gandaatti hin beeku ganda jechuun maal jechuudha? Ganda jechuun murii saammee jedha. Baroo murii saammee maal jedhan hin beeku wallaahi waan akkasiiti. Achitti hin guddanne waan ta'e hin beeku. Ani aanaa cittuutti hin guddadhe waan akkasiiti. Ammallee tokkummaa biyya kam jirta jedhee Dubaay jira jedhee jira. Gaafin kee kan itti aanu immoo qaba khalaas akkuma sii deebisa afaanumaani. Yoo hin qabne bara kam gattee hin ganne alhamdulillah. Isatti bada. Sadaffaa heerumteettaa yaa ni kaawwadamee jira akkuma heerumetti ilaale. Fedhiin kee maali? Fedhiin kiyya diiniin rabbii wal ta'uudha qaalii nama. Kasii gaafii keessaniif galatoomaa gaafiin isin gaafatan kana fakkaata karaa yuutuubiitiin kana gaafatan immoo inshaallah isiniif deebisa gara fuula duraatti. Amma wallaahi halkan fagaatee jira dalagaa irraan tureeyyuu akkasitti isiniif intini godhee isiniif deebisuuf yaalee jechuudha inshaallah. حبيبتي قرآن أنا قرأنا جت جرتا إن شاء الله قرآن أنا كجال سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.